Haacaaluu Hundeessaa boonsaa gadda guddaa keessa akka isaan darbanii fi haadhi manaa Haacee gadda guddaa keessa akka dabarte kun ragaan ni baha. Dhaggeeffattoota hordoftoota chaanaalii keenyaa kun qophii adda ta'e bannee isiniif dhufnee jirra. Haa ta'u malee gootota darbe keessaa gootota Oromoo goota ija barbadaa Haacaaluu Hundeessaa isiniif qabadhee dhufe amma qophii keenyatti nu hordofaa affeerraa keenya. Lolli ga'e ichisi foollee kee irraa bariitee kan ni ba'e. Adeelishi madaa lolli ga'e. Haa ta'u malee dhumarratti subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa kun qophii keenya. Haa ta'u malee Haacaaluu Hundeessaa bara 1977 dhalatee itti guddate. Haacaaluu Hundeessaa bara 2012 ji'a kurnaffaa bulii 22 nu biraa boqote. Geerar naan jedhee ijoolli shekaat meeka'ee talee luree oot meeka'ee talee luree. Haacaaluu gaafa barkumee, Haacee gaafa xiiqii, Haacee gaafa rorroo, Haacee keenya nu biraa nyaachuun isaanii akkuma yaadatamu ta'e isiniif ibsuu barbaada. Garaan aadaa bureeda mootasii dabeessas baata kan achi goree kan isas goree gargar facaane keenya mallaata jedhimee. Haacaaluun gootota Oromoo keessaa isa tokko ani uummata kootiif qaaliidha jedhee boqate. Haacaaluu Hundeessaa namuu harka isaatiin dhiqachuuf itti barbaadan namoota baay'eetu jira. Haacaaluu Hundeessaa gaafa xiiqii gaafa rorroo annu bira dhaabbateedha. Haacaaluu Hundeessaa namoonni arges ragaas ni bahu. Haacaaluu Hundeessaa jirra osoo cabnus okkollus kunoo har'a geenyarraa seenaa afaan saaqneerraa jedhee Haacaaluun weeddise. Warra xibanxiba warra biddeena dharaa nyaatutti dhukaase wayyaaniin akka nutti taphatte ifa nu baase. Haacee gaafa rorroo goota ija barbadaa Haacaaluu Hundeessaa isiniif qabadhee dhufe. Bararimii mana si diigu lafa qotee goroo si diiga. Wallaalee kan keenya kun abaarsa bara baraan ayyuu gafarra aarsa. Haacee koo Haacee gaafa gootaa, Haacee gaafa barkumee, Haacee gaafa adawaa eenyutu si beekaree. Haacee koo ani wantan jedhee himuu qabu jedha seenaan kee haa dubbatu. Dhaggeeffattoota keenya YouTube keenya subscribe, share nuuf gochuu hin dagatinaa. Haa ta'u malee Haacaaluu Hundeessaa ilmi hundee goota cimaa keenya. Haacaaluun seenaa guddoo nu bira kaa'ee darbe. Haacaaluu Hundeessaa isaaniin immoo ittiin dallaalachuu osoo hin taane Haaceen keenya yaadannee waggaa waggaadhaan akka isa yaadannu guyyaa guyyaadhaan akka isa yaadannu abdii uummata Oromoo bira qaba. Haati Haacaaluu Hundeessaa boonsaa gadda guddaa keessa akka isaan darbanii fi haadhi manaa Haacee gadda guddaa keessa akka dabarte kun ragaan ni baha. Abbaan Haacaaluu gaafa Haaceen hidhamu ilma koo manni hidhaa mana dhiiraati. Hidhaan qoraasuma jedhee ilma koo jabaadhu jedhee biraa sokke. Abbaan Haacaaluu gadda guddaa keessas akka isaanillee turan asumaan isiniif ibsuun barbaade. Abbaan Haacaaluu ilma koo maaltu si nyaatee galtuu si nyaatee jedhee dubbatee ittiin bo'e. Hiriyoonni Haacaaluus akkasumas gadda cimaa keessa akka isaan turan
kun ragaan ni baana. Uummanni Oromoo uummata kootiif ani qaaliidhaaf jedhee akkuma dura dubbate san har'allee uummata Oromootiif hin qaalii hin galeen. Garaa nu bal'isee yaanuyi. Hacaaluu Hundeessaa goota keenya goota Oromoo goota gaafa xiiqitiin haceekoo maal walii goonaree jedhee dhiiroon isaallee bohee boochisiise. Wayyaaniin uummata keenya irratti gaafa isheen dhukaasa bantee uummata keenya ajjeesaa turte. Hacaaluu Hundeessaa biyya ofii keessa taa'ee mormachaa nama turedha. Haceekoo si nyaattere galtuun. Gaafa wayyaaneen waggaa 27 nu weeraraa turte Hacaaluun guyyaa takka keessatti likkii isaan galchee Maqaleetti isaan deebise. Haceekoo si nyaattere jarri. Qocaadhaaf dhagachaa kennaa maaltu dida jirra hunda bacha. Kennaa maaltu dida jirra hunda bacha. Jirra.